Kanaaf wanni hedduun kan deemaa jiru wanni kun kan irraa ka'e walitti hidhatuun Shaabiyaa walii hidhataa jechuudha. Shaabiyaan isaanii namoota isaanii jeneraalotaaf warra kalee biyya saamaa turanii walii galuudhaan uummata kanaa dhallee ijoollee isaanii dirqamaan biraawii guuranii asii asmaratti erganii leenjisuudhaaf haala adda addaa wanni hedduun dalagamaa ture quba qabdanii. Inni kun hundinuu akka inni bu'aa akkas hin qabne gartee uummanni waan argeef hadha wal dura dhaabbatanii jechuudha. Gama siyaasa forqiitiin ammoo siyaasa forqii yoo kanallee isinii tuqaa turre namni hedduun gaafa asirra na gaafattanii waraanni TPLF daangaa irratti dahannoo qotaa jira yookaan mishigi jettanii na gaafattanii wanni sun saatalaayitiin ilaallamee afaan lama dubbatamaa jira kijiba ta'uu dahannoon jiru yookaan ammoo boolli jirtu kan yeroo asiin dura gaafa Mallas Zeenaawii fa'aa wal lolan gaafa lola baadimmee maal kanneen fa'aa kan jedhu kaamee ammoo waraanni daangaa gubbaa jiraachuudhaaf kan waraanni eega dhufe bakka dahannoo isaa himatu tolfataa waan akkasii malee wanni qabatamaadhaan jedhameen jiru waraanni siyaasa forqii karaa sadiitti daangaa gubbaa jiraachuuf naannoo tokko kan jiru inumaa tuttuqqii illee eegalutu himamaa jira. Haa ta'u ammoo gartee raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa qophaa'ee daangaa gubbaa waan jiruuf wanni takka illee galtu hin jirtu jechuudha. Kun ammoo addunyaan Itoophiyaan buufata argachuun balbala galaanaa jechuudha. Ammallee haqachii qabaachuu addunyaatti walii galtee jirti. Siyaasa forqii wanni takka fiduu danda'u hin jiru karaa seeraatiinuu osoo lolatti hin seeniin osoo rakkoon takka hin galle siyaasa forqii gartee asab kennu akkuma kalee isinii tuqan mallee siyaasa forqii waa lama keessaa filachuu amma jechuun yookaan lachuu dhaba jedhee dhabuu dhabee argadhe lola seeni malee lola seennaan aangoo ofiillee ni dhaba asabiin illee ni dhaba jechuudha. Kanaaf amma kaayyoonni wanti xiinxalanii ilaalaa jiran siyaasa forqii hangootii hambifachuudhaaf asabiin dabarsee kennuu qaba kan jedhu ilaalaa jira. Haa ta'u harki biraa duuba waan jiruuf siyaasa forqii illee dhidhiibaa jiran jechuudha. Ammallee wanni sariifachiise akkuma isiniin jedhe tokko warri baandaan ganda keenyaa kan Oromoof Amaara Tigiree ofiin jettu kunniin baallama seentee waan ni goona jettee godhuu dadhabuun siyaasa forqii illee hamilee cabsee jechuudha. Inni kan yaade ofii lola seenuu hin barbaanne warroota kanneen biyya keessatti jeequmsan naqee abbaa ta'e wayii takka agartee Lidatu Ayyaaloo yookaan ammoo Jeneraal Tsaarqaaniin fa'aa Jeneraal Taaddee kama ta'e warroota TPLF keessaa nama wayii fidanii 4 kiiloo kaanii Oromoo tana agartee afaan qabu yaanni guddoon deemaa ture. Kajawwee fa'aa wajjin mari'atanii haga agartee Awurooppaa fi Ameerikaa bakkoota adda addaa irraa walitti dhufanii Waashingtan DC mari'achaa turan isa kanaa jechuudha. Kun isaan irratti illee wal dhaban jechuudha. Wanni kaa'ame irra guddoon maayitti deebi'ame yoo TPLF dadhabde Lidatu Ayyaaloo fa'aa qabannee dhufna ka jettuu jawween fa'aati gartee yeroo dheeraa dalagaa turanii ittiin milkoofne jechuudha. Xaxaan isaan kaayan shiboon isaan uummata Oromooti kaayan Itoophiyaallee miti kun Oromoof kakaa'ame duulli amma deemu Shaabiyaa irraa eegalee Ijipti irraa ka'ee TPLF fi Faannoo fi jawween fa'aati ka godhan maali Oromoon 4 kiiloo akkamii seente isaan baasuu qabna salphinni kun kan nutti dhufe kanaan kan jedhuun kaa'ame inni kun hundinuu kaa siyaasa forqii bahii guddaa baasee jira inni illee kiisha ofiitiin baafne Ijipti fa'aa irraa fuudhee baasaa ture horiin isaan facaasaa turan fi achi naqaa turan dhiirti kaama badii waan beekteef akka jawwee fa'aa warroon akka Lidatu Ayyaaloo fa'aa Baqqalaa Garbaa maal jettan kunniin Profeesaraaf Dooktorri hundaa ol waamee dhufee dhiyoo kana guutuu gulufaa ture kuni waliin liqimsanii gartee adda hiiratanii uummata illee waa itti faffacaasanii ganda keessanii waaqalaa ajjeesaa jedhanii kan reenjarii bibbitadhaa raayyaa ittisa biyyaa fakkaadhaa milishaa gandaa fakkaadhaa ajjeesaa reeffanuu erga wal qaltanii qophaayaa ganda keessan balleessanii qophaa'aa jedhanii fayyaalessa amma nu jala seenee nu arrabsuu kanaaf yeroo cufaa gartee waa poostu godhanii arraba waa diddibanii agadhaa funyaan gubbaa gartee waa dibanii sanuma suunfachaa jiran jechuudha. Wanni dalaganii saree yoo inni dulloomii gandaa baasuu yoo barbaadan dhadhaa shameessa fuudhanii funyaan diban saree manguddoon dur mala yoo kootu jechuudha. Sareen dulloomii gandaan deemu ganduma ciisa. Dhadhaa san osoo ulatu qilittara biyyaa ba'a jechuudha. Inni dhadhaa afoo jira dhadhaa san argeetiin arraabadha jedheeti dhadhaa funyaan gubbaa diima bakka inni ciisutti jechuudha. Inni dhadhaa shameessa jechuudha akka malee afoo dhadhaa. Dhadhaa sana osoo suufuu biyyaa bahee taraa takka qilittaraa yookaan biyyaa bayaa lamuu ganda deebuu hin danda'u akkasi. Duuba warri hadha gartee mootummaa kana mormu warra dhadhaa funyaan gubbaa dibanii jechuudha. Waa doolara wayii baasanii itti erganii takkatti liqimsaa lammatee nammallee borullee waa sii dabalaa dura waa dalagi jedhaniin akka warri amantii gariidha. Yeroo ati hidhatte wanni ati gartee akkas hin ta'iniif haalaan hin amanne imaanni sin seenne jedhanii yoo namni gaafii gaafate deebisutti warra isaan jala deemu kana maaliif akkas hin taane abboo kaakamettaniin lakki waa sii darbina waa dalagi agarsiis jedhanii jechuudha. Obboleessa kee ajjeesii ganda kee jeeqi akka gaarii kijibii nama akka Mustafaa kana jala seeni dhukkee irraa kaasii gartee finciloota hiika kaasii gaafas sii darbinaa jedhan kanaaf fayyaalessi kiyya galgalaa ganama si'achi badee kaanii arrabsaa kaanii maal jedhaa dhufaa jirra jedhaa akkasitti deema inshaallah. Tuntana gara maqaleetiin jechuu barbaadeetti. Gara jawwee fa'aatti deebina. Waa'ee jawwee fa'aa viidiyoos ni garsiisaalee hundi keessanuu argitanii jirtan. Jawween fa'aatii dhiyoo kana waan Mustafaan jedhanii yaadattanii gaafa duraa qilleensa irratti wal gaanii miila jalaa fuudhee leencichi Oromoodhaa. Eegas deebi'anii lafarratti walii galanii jalaa fuudhee miila leencichi Oromoodhaa.
Eegasii deebi'anii gartee Oromoo jedhanii Oromoon qoftu olii galtee miila jalaa fuudhe leencichi. Leengaddaa asumaa kaanii gartee siyaatilii dhaqanii gartee kan miila jalaa fuudhe leencichi. Amma ammoo bifa haara waan gad dhufanii jechuudha. Akkam godhanii xiqqoo isii fakkeessanii nama siyaasaa akkaataa teessumaallee hoogganallee of dura kaayanii hoogganni keenya gaafa jirruumi gaafa duunillee lidatu ayyaaloo jedhanii lidatu achuuf dura kaa'aniiti. Jawaariin addunyaa biyya 126 bulcha jettee girrisaan ganda keenyaa girristuu fi faarsee bulaan galgalaa ganama faarsitu akkasi jawween kan ka'e inumaa lakkoofsatti illee as gattaa'e jechuudha. Sadarkaan kennaa isaa kenname eessa taa'e akka ulaagaa tartiiba hogganoota lidatu ayyaaloo filatuttu as gad fidanii gara qaccee kana yookaan qarree kana kaa'anii jechuudha. Haa ta'u bakkuma fidhanii waa kaa'anii ammallee warri Staarbaaksii warri kun beektanii warri paartii siyaasaa Itoophiyaa ofiin jedhee mootummaa mormuu deemu kuni ni beektanii akka itti soso'an yookaan farshoo dhuganii yookaan jimaa qaban namni irraa gadi diraaga fudhatan malee hin danda'an. Maaliif leenca dura jiraa mataa ofoo isa malee hin deeban. Walgahii dhufaniit Staarbaaksiidhaan dhufan. Adda waan ajaa'ibaa harkaasanii qaba baraa. Takkaa waan paartiin siyaasaa Oromoo Itoophiyaa bulchina jedhee deemu kan addunyaa keessatti nagarreen. Bara namoonni kun addunyaan maal jedhani nuti warra biyya saniif jijjiirama fiduu deemu jedhan. Bunaaf shaayiin walgahii jalqaba dhagaa ture osoo waan biratti hin seenne. Bunaaf shaayiin walgahii takka keessatti break time jedhanii yookaan ammoo yeroo boqannaati. Boqannaa daqiiqaa 10 haa ta'u 15 haa ta'u cinaa sa'aa haa ta'u shaayii bunaa jedha yeroo sun. Maaliif wanni kuni waan ati hafuura dhabu waan gartee buna shaayii wantoota gartee tolfame kana walgahii keessa fidanii hin jiru bakka takkatti illee agarree jiraatte naa himaa. Bishaantu kennama. Bishaanuu akkamitti kennama? Warroonni achi gubbaa geggeessan namoonni akkasii bishaanuu akkaataa itti dhiyaatu qaba. Tokko waraqanni yookaan ammoo peeparii irra waa qabatan akka itti qophaa'u qaba. Walgahii saniif ka ta'e kan piriinti ta'ee dhufetu qophaa'e maqaa sanii waan saniin dhufa tartiibatti kaa'amu qaba jechuu jalqaba. Laala. Maaliif bara uummanni kun wannatti irraa laallamtu jalqaba. Uummata bulchuu deemanii uummata bulchuun maalirraa? Uummata san caalanii argamu warri sun irra dandeettii qabnaa. Uummata kanaan deemuu dandeenya, masakuu dandeenya jedhanii dhufan jechuudha. Naamusa irraa ka'a. Sassakkaa irraa walgahii yeroo achi dhufan san uffata kan keessirnaan. Fakkeenyaaf pirootokooliitu eegama jechuudha. Walgahiileen tokko. Maaliif achirraa ilaallama? Namoonni kun namoota gartee pirootokoolii eeggatan yookaan ammoo uummata bakka bu'an kabajaa qabani. Amma gaafa namtichi wannaadhaa yennu ka Raashiyaa miti maqaan maafanii abada ka wannaadhaa dhufe Tiraamp maal jedheen akkamitti shamizaan dhufta suufa maal uffatiniif gaafate jechuudha. Kan Yukireen. Gaafa dheengadda lammata dhufu namtichi suufa uffatu uumaa isaatu jechuudha. Maal godheen waan akka suufaa kan suufa hin taane uffatee dhufe. Haga gaazexeessi isaan dhufee hadha suufa uffattee dhuftee jennaan irraa bareedee agartee Tiraamp jedhu tan gahe. Pirootokoolii wanni kun. Bakka alatti waan feete uffattaa yeroo bakka san dhufte dhugaa. Dhokee isaan mee warra gabroo miidhanii dhufanii. Waa'ee uffataa ammatti hin deebinu. Garuu maaliif akkasitti taa'anii waraabanii waan kana gadhiisan yoo ati hayyoota Itoophiyaa mormitoota Itoophiyaa warra mootummaa san bakka bu'u wanni kun dhaamsa hedduu dabarsa. Haasaa qofaan himtuu olii galtee qofaan wanni. Dhaamsonni dabarsan namoonni sunniin nama girmaa muguseedhaa warri jechuun gaachana qaban namoota gartee uummata dura deemanii keessaa namoonni kunniin wayyaadha. Warroota dandeettii qaban, mul'anna qaban, dhageettii qaban, gartee kaayoo qaban jedhamee ilaallaman jechuudha. Maal fidanii Staarbaaksii haree fide abbaa kiyyaa. Tokkollee osoo dhufeenyi. Maaliif? Namni gursaan si qabe yookaan ammoo dibbirti yookaan ammoo maal jedhaniin sammuun isaa yoo waa fudhate malee waan hin goone bunni koofiin jedhanii waan si ho'isu qaba jechuudha. Waan si dadambaqsu si kakaasu akkati waan daganne seelee akka sammuu keessi qabu godhu. Maaliif warri waan galgala yeroo waa uf ho'isanii dhufanii haasaniif jimaa qabanii waa xibar jedhe waa liqimsanii mari'atan taanii namoo adda barreessuu kaani yoo as dhufu ni jazbaa waraqaa gubbaa jiru dubbisuu hin danda'u hin yaadatu jechuudha. Ani icciitii kana isin hima. Namoonni kun ufoo isan bakka dhufe wulii akkiftaa'ee gaalii jimmaa. Maqaa nama guddaa baafatee harkisa badalaas dhufe dhiifama. Eenyu bakkan dhufan jechuudha jalqaba bakki isin kaa'uu dhabu. Achi bira dabranii waan isin ajaa'ibu waan Oromoon hadhallee isin himaa turre waggaa meeqa isinitti himne Mustafaan waa tokko isin hima. Oromoon ilma 7 qabdii isiniin jedhe. Dhiifama warroonni guddisaa maal kanneen kasaa kana keessatti.
warra waan hunda akkasii kabajaa Oromoo waliin jiraatu jira. Alaa dhufee fedhu Amaara, Tigree, Guraagee Araballee guddiste Oromoon namni Oromoon hin guddisin hin jiru. Karaa irraallee guurte. Boojiitti illee Xaaliyaan irraa eegalii wanni nuti akka saba keenyatti biyya tana keessa nuuf fidin hin jiru. Uummata seenaa guddaa qabu duraa duubatti illee uummanni Oromoodha. Uummata dinqisiifatamu. Garuu Oromoon ilmaan torba qabdi. Ilmaan torba kana keessatti nama akkana karaa deemu fuutee guddiftee kiyya jetti Oromoon sin gosallee kennitee ofii waa mara jechuudha. Kagartee naamusaan kaleessallee nama gaarii ta'ee namni garii uumama isaa gaarii ta'u kabajee aadaallee amantii ta'ellee sillee eenyummaa ofiillee beekee mataa qaqqabatee gosan keessa jiraata. Garii jira. Ilma abbaan gudee darraa bahe kana ganda keessatti ajjeesuuf yeroo inni baratee garqaa'ullee mataa keessa dha'uudhaaf deema jechuudha. Akka gaariin na dhagaye. Namoota qorata. Namoota akkamii? Namoota isa fakkaatan. Fakkeenya Oromoon ilmaan 11. Nama 11 kun walirraa dhalate kana keessatti Oromoon lakkoftee walitti galti. Inni akkuma waliin laakkannee Oromoon walitti deebinu kanatti nama gartee alaa dhufe boojunaa dhufu kamitti karaa gubbaa fuudhan ilma aadaa Oromticha jira. Oromoo badii yakka dalagee Oromoo keessa ilma aadaa kan jedhaniin uummanni fannisuuf ka'an. Namni tokko itti dhufee haadarraa baasee aadaa guutee akkaataa itti hooggantuu sirni ittiin waan san irraa baafatu haadarraa baasee naa kennaan guddifadha jedhee fudhachuu danda'a jechuudha. Ka qaraadhaan gostituun yookaan ollaan wayii gandi wayii haada itti godhe irraa baafte laala. Wanni haada itti godhe dadhabaniiti bara murtii irraa maa'itti haada itti godhuun fannisuun jechuudha. Kana fuudhee galeen inni haga jiru jedha gartee haada na godhan kunillee sanumaa jedha gartee ibin kabriin gudeedaa bahe kun. Ka boojitee ati dhufteen abbaan isaa booji'anii na fidanii nama keenya ebaluun faa fixanii jedhaan laala. Jajjabaa keenya fixanii akkana godhanii nu fixanii gurbaa. Gaafa rabbi sii dabarse uummata kana lafa qaqqabii jedhaan abbaan. An humna hin qabu na beekanii baagala kiyya na eeganii waa takka godhuu hin danda'u. Gaafa jabaatte ila kunuuti akaakuu kan kee yookaan obboleessa kee yookaan abbeeraa kee akkana jabaa kee nurraa fixanii angaafas hiree ta'ee harka kuufee yookaan madaa'ee akka fedhee haa ta'u as dhuftana dhaamaaf abbaan quba qabaadhu. Jechaa guddata kullaa gurbaan hiree wayisii argata nama gaarii hin gorsii duuba manguddoon durii nama gaarii ta'e jabaa ta'e keessaa ol bahi baradhu gaafa hiree argatte bada sarticha warri kee ebalu jedhaan laal. Warri ati irraa dhufte gandi keenna warri keenna ebalu duuba ofiin dagatiin. Ammoo ol baateen dubbatiin jedhaan laal. Haga gaafa humna godhattuutitti ol baateen dubbatiin. Yoo takka si beekan ammoo warraa gadi. Kasiin addakaa wanni Mustafaan dubbachaa ture abboo jala noora jala yaatan kana Oromoo jettanii jala yaatan jiila qabna. Jiila saraataa qaba maraataan jedhamtichi. Maraattichi. Saraataa jedhan saraataa beektu gama fardaa eegii kanaan hidhan gartee wanni fooyanii hidhaniin. Hidhama waan birius hidhasi dhukkubsa achi biraanii woo waraanaa jechuudha. Maraatticha qabnaani utaalina markaabaa maal taate abboo jedhanii jiila saraataa qaba maraataan jedhe jiila qabna. Ilmaan Oromoo adda bilisummaa Oromoo keessa eenyu akka nyaachaa ture warri qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessa turtaniif adda abbichuun fayyoo gaafatan qajeelloo isinii guyyaa takka abbichuun katabaa kitaaba gabbaasu ni beekan. Warri adda xirriq jedhee qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo jedhu kun qilee bu'uu deema guyyaa takka. Maaliif dhiigni ilmaan Oromoo nadhii gammadaa irraa eegali qabsaa'ota ilmaan Oromoo guutuu isii warri nyaatee fixe kan hubeennu nama akka mul'is gadaa fa'a ni beekna bara namni akka gishu jaarraa fa'a. Takka lama sadii afur jennee isin lakkoofna warri kuni warra gartee as nu keessa taa'ee nu nyaachaa ture. Kanaaf qorannee yeroo nu laallu jawween arsii jedhe keenya lakka arsii hin kenne. Maaliif ilmi arsii safuu beeka. Waallee wallaalu ilma namaatii ni qabna numarti nu wallaalaallee beekallee. Dhiigni dhiigaa dhimma yoomillee. Gali jennaan erbeen looniif galteedhani hagga fedhe jaahila wallaalaa fedhe yoo ta'e saba ofii kana jechaan laallataa jechuudha. Odatti nama laaltu nam tokko namni kun lafee qaba saba ofii jaalata itti ati laaltu wallaalaa fedhaa ta'uu kan beekee jecha laalta. Gaafa Jawaar Mahaammad Oromoon sooqiddaan laal. Uummanni ambaa saamunaaf sukkaaraan bitama. Oromoon sooqiddaan bitamtii jedhe. Si cabsuu bare. Oromoon qabeenya hin qabdu barumsa hin qabdu biyya bulchuu hin dandeettu jedhe. TPLF
barumsa qabdi, hayyummaa qabdi, waraana qabdi, jagnummaa qabdi. Jagnummaan isii lolli isiif sirbaan hin jedhe. Lolli jaraaf sirbaan hin jedhe.